Dr. Abiy Ahmed guyyaa har'aa paarlaamaa keenyaan muummicha ministeeraa biyyattii ta'anii muudamanii jiru. Kanaaf muudamuu Dr. Abiyyiin ummanni naannoo keenyaa fi ummanni biyya keenyaa baga gammaddan jechuun barbaada. Muudamni muummicha ministeeraa guyyaa har'aa ta'e kun kan kanaan duraarraati wantoota tokko tokkootiin addummaa gurguddaa qaba. Seenaa biyya keenyaa duuba deebinee olaal aangoon kan inni argamu afaan qawwee keessaati biyya keenya keessatti. Inni meeshaa qabu, inni humna qabuuf, inni waraana qabu humnaan ajjeesuudhaan, balleessuudhaan, barbadeessuudhaan biyyatti aangoon qabamu kan ture biyyi keenya duuba deebinee olaal. Kanaaf akkuma biyyoota addunyaa biyyoota qaroomanii guddatanii aangoo nagaadhaan walitti horguu dabarsan ilaallee hawwinu, ilaallee yoom biyya keenyatti ta'a jennee hundi keenya yoo hawwinu karaa nagaa ta'een, karaa dimokiraatawaa ta'een filannoodhaan akkasumas kallattiidhaan ummanni filachuudhaaf carraa argachuu baatellee deeggarsi ummataa guutuu karaa argameen ummanni hundumtuu karaa inni itti gammadee itti fudhateen aangoon karaa nagaadhaan walitti dabarsuu danda'uun seenaa biyya keenyaa keessatti boqonnaa haaraa tokko, calqabbii haaraa tokko waan ta'eef biyya keenyaaf gara fuula duraatti abdii guddaa kan kennu, biyyi keenya dukkana tokko keessaatii, wallaalummaa tokko keessaatii gara iftoominaa fi gara iftoomaa fi gara qaroominaatti akka isheen ce'aa jirtu kan nama agarsiisu waan ta'eef muudamuu muummicha ministeeraatiin olitti biyyi keenya nagaadhaan aangoo walitti dabarsuun arguu keenyaatiif seenaa keenya keessatti isa haaraa fi isa jalqabaa tokko waan ta'eef kun abdii guddaa nuu kenna. Oromoo keessatti harka isaan mataa ol qabatanii isaan deeman godhe more than anyone Lammaa Magarsaati. Garaagarummaa fedhas yoo qabaatan kabajaasan ibsuu danda'u qaban. Kabajaasan yoo ibsan garuu dhugaa galchuudhaan malee akka waan inni mormanitti sadarkaa isa qofaa miti. Hogganoota baay'eedha. Sobdi beektaa soba wayyaanee waan isaan barsiifteef san dhiisuu didaniiti malee koree hojii raawwachiiftus ta'e seentiraal komitee keessaa waan kanatti amanee kan deeggare nama tokko lama hunda'u mormaa turan. Ejjennoodhaan garuu noo kan jedhe naamusaan Lammaadha fi namoota muraasa. Ejjennoo isaan isaa kabajanii innis kabajee fi deemaa eegee jedheen booda ololli kaadree keessatti oofuudhaaf deemanis humnoota naftanyaatti fayyadamanii wanni isaan godhaa jiranis isaan acceptable. Irra deddeebinee wal gorfataa turre, irra deddeebinee walitti himaa turre, gammaduu qofaan, hawwuu qofaan mataa isaatiin gahaa miti. Waan arganne kana kunuunfannee qabannee itti gargaaramuun hawwuu duwwaa itoo hin ta'in hojjennee argamuun barbaachisaadha waan ta'eef nuti immoo uummata kamiin olitti, saba kamiin olitti warra ba'aa dachaa qabnu ta'uu keenya hubannee hojii kabaja keenyaaf ta'u kabaja fulla'aa, ulfina fulla'aa argachuudhaaf biyya kana keessatti seenaa haaraa biyya kana keessatti galmeessisuudhaaf itti gaafatamummaa olaanaadhaan, xiiqii guddaadhaan, kutannoo guddaadhaan, itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojjechuutu nurra jiraata. Caasaan mootummaa, hooggantoonni mootummaa, ogeeyyiin mootummaa waan itti gaafatama nutti kenname hunda halkanii guyyaa hojjennee uummata keenyaaf tajaajila kennine Oromiyaa keessa jijjiirama fiduun dirqama keenya isa olaanaa nurra jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa. Sana bira darbee uummanni keenyas itti gaafatama guddaa waan qabuuf seenaa hojjechuudhaaf har'arraa eegalle tokko jennee eegaluu danda'utu nurra jiraata. Kanaaf dargaggeessi Oromoo hundi, uummanni keenya hundi kana baree karaa bishina qabuun waan hojjechuu qabnu nuu galee hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef akkuma kanaan dura dubbanne ergamii keenyaaf dirqamii keenyas dirqama dachaadha waan ta'eef duraan dursinee biyya kanarratti nagaa fiduudhaaf Oromiyaa irratti nagaa buusu. Biyya kanarratti jijjiirama misoomaa fiduudhaaf
dura oromiyaa irratti halkanii guyyaa haa hojjennu. Hojiin nuti hojjennu kamiyyuu xiiqiidhaan hojjetamuu qaba. Xiiqiidhaan namni xiiqii hin qabne hammamuu beekumsaaf qabeenya qabaate fuulduratti deemuu hin danda'u. Xiiqiidhaan hojjechuu qaba. Akkamitti as geenye ilaaluudha. Akkamitti karaa hammamii bu'aa bahii hammamii tabba hammamii kunneeta as geenye kana baruudha. Amma boodammoo fuuldura keenya dirqami jiru maali jedhanii sanammoo baranii sanaaf hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef ummanni keenya hundi kana baree hojjechuun barbaachisaadha. Eenyu olitti immoo muummicha ministeera haaraa ummanni Oromoo bakka buufatee biyyattii kanaaf gumaache akka ija isaatti kunuunsee bira dhaabatee gargaaree deeggaree yaadaan humnaan beekumsaan gargaaree lammaa xiqqeessuun garuu of xiqqeessuudha sitti adeema. Warri alagaa bira deemtanii lamma hamattan of hamachaa jirtan of nyaachaa jirtan of faccaffisaa jirtan. By any means namni beeka dhiirummaa isaa murannoo isaa sirriitti waan beekuuf gaafa isaa mattan isin madaala. እኛ እኮ ትናንት ስንገናኝ ነገ ስልጣን አግኝተን ፕሬዝዳንት እንሆናለን ሚኒስትር እንሆናለን ህልም አልነበረንም። እኛ ሞተን እቺ ሀገር ከመፍረስ ትዳን። የምንጋፈጠው ስንጋፈጥ ሁላችንም ነፍሳችንን አስይዘን ነው፣ ገንዘብ አይደለም። ነፍሳችንን መተኪያ ያለላት ነፍሳችንን አስይዘን ዋን አሚል መሰቡሱዳፍ ገሪት ቄሱዳፍ ወንቶን እንደዳ ያለማኒስ ባይ ዘ ዌይ ኦዶ ኢሚዲየት ለምን ዱራ ኬስ ኢሰት ቄሱዳፍ ሂሪሱዳፍ ቢፋ ሐሚቲን ቢፋ ኮሚቲን ኦሎባ የትወደማት ወይ ሰኔፍስ እንጂ ዋን ባየ ኦብሴ ጀቸ ተከን ሚዲያ ደቂቃ ሸኒት ጨብሶ ሶ ደንደው ጨልሴ ደርቡን ኢሳ ነማ ከናፍ ከበጃን ኢሳ ኑ ቀም ነው ከደበሉ ኮንጎዴ ደኖ ኦሮሞ ዋን ጨለቅሲሴ ኤጀኖ ወሬ ገምቶን ከኛ ወጋሻን ተማፍ እረት ወሬ ገማ ድረንሰን ጋኑ ዲዴ ዳበቴ ዋን ፈልሜ ዶል ሊሆኑ እንዲፈረት ወደ ማጅሩ የቹዳ ኩኒ ጋሩ አከዛ ያደንት ኦሮሞ ከሰት ከኒ ኢሰጅብሲሱ ተይናት ሙላቱ በዚህ ሀገር ውስጥ ለማ ብቻ ነው እንደ መንግስት ሁሉን አድራጊ ፈጣሪ መሬቱ እኮ ባለቤት አለው። አዲስ አበባ ላይም ቢሆን ህንጻውን ባለቤት አለው፣ መንገዱን ባለቤት አለው። የት ነው የሚሰፍረው? ይቅርና በሺዎች 10 ሰው ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ማስፈር ይቻላል? ቀበሌ የለው፣ አዲስ አበባ ክፍለ ከተማ የለው፣ የከተማ አስተዳደር ከንቲባ ካቢኔ የለው ነው ወይስ አየር ላይ ነው የምናሰፍረው? ወይስ የሰው ልጅ መርካቶ የሚገባ ካርቶኒ ነው ተጠቅልሎ መርካቶ የሚገባ እቃ ነው? እንዴት እንደዚህ እኔ ይሄን በማድረግ ለኦሮሞ ህዝብ ምንድን ነው የሚጠቅመው? እንዳድሉ ቢኖረኝ እዚህ ባሰር ለኦሮሞ ህዝብ ምንድን ነው የሚጠቅመው? ከተማ አዲስ አበባ ላይ በአዲስ አበባ ብቻ ነው እንዴ? አዳማ እኮ ትልቅ ከተማ እኮ ነው፣ ከአዲስ አበባ ያልተናነሰ። ሻሸመኔ እኮ ትልቅ ከተማ እኮ ነው። ጅማ ትልቅ ከተማ ነው። ከተማ ከሆነ እንደዚህ አይነት ሀሳብ የለንም፣ እንደዚህ አይነት ቅዠት የለም። ኦሎሊ መቃበል ሲሰረት ጎዳማቱ ጀራ ከኛ ተቆጣቆን አርከሉ ከሰነ ከተኒ ወዳን ጀሪ ኩን ነማ ኦሮሞፍ ዳበቱ ነማ ዱጋዳፍ ዳበቱ ከሚዩ አከም ፉደኔ ፊ በሌሱ ራፍዱ ባከን ዴቢኔ ከረጋ በሄዳ ለማ የኦሮሚያ ክልላዊ ፕሬዝዳንት ነው። ኦሮሞን አዲስ አበባ አስገብቼ የአዲስ አበባን ዴሞግራፊ እቀይራለሁ ብሏል። ይሄ ካዲ ይሄ ኢትዮጵያዊነት እያለ ሸወደን፣ አታለለን። ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ብሎ አታለለን። የሚላል አንድ ነገር መናገር እፈልጋለሁ። ይሄን ነገር ተናግሬዋለሁ።
የተናገርኩት ግን እንደተባለው አይደለም። አንድ ነገር ተቆርጦ እየተቀጠለ ሲደረግ ሙሉ ነገሩን ማየት ካልተቻለ ጀጅ ማድረግ ያስቸግራል። ይሄ ነገር ሲነገር መቼ ነው፣ በምን አይነት ሁኔታ ነው፣ ምን ተብሎ ነው የተነገረው የሚለው ሙሉ ነገሩን መረጃው ማግኘት ካልተቻለ ምስሊድ ያደርጋል። ለማ ዋን ገለተ ብዬ ከናፍ ጎዴፍ ነኖ አስዳዳኔት ዋን ብዬ ከናፍ ጎዴፍ ኦብሰ ጉዳዳን ቢልችን ጉዳዳን ቀብሶ ኦሮሞ ፍት ቀቤ ስነው ያኔ ተራጪ ኦብሰ ከነ ፊዴ ሀርደሞ የሮ ይባ ሜትራ ኮን ረገት ኦብሰ ጉዳዳን ደሜ አሲንገው ሳቲፍ ቤከምቲ ከበጀ ጉዳ ከበጀ ፈኬሶ ሶንታይን kan dhugaa isa barbaachisa. Kanaaf warri Ameerikaa bifa saniin guddisanii hin beekummoo. He's the man who saved Ethiopia. Abbaan fedhe waan fedhaa jedhu. Nuyi fincila keessa turre faarfamuu dandeenya. Warri biraa garuu dhugaatti biyya kana kan barii guddaa oolche bilchina namummaa isaati. Kanaaf warri Ameerikaa waan san hubataniiti malee ministeera ittisaa biyya kamiitiifuu waan akkanaa hoggaa godhan argeen beeku. Sanuma hamilee isaa eeguudhaaf waan godhanii fi dinqisiifannaa isaa qaban agarsiisuudhaaf waan godhanitti fakkaata. Kanaan nan galateeffadha. Ergaan inni dabarsu immoo I think ifanatti fakkaata. Namoota warra laaluu qabuuf I think ergaan isaa ifanatti fakkaata garee dura. መቋቋም አለባቸው የሚጽኑ ይህ የሚባለው ነገር ውሸት ከሆነ እዚህ ያለው አዲስ አበባ ላይ ያለው ባለሙያ ወጣ ብሎ ወደ ሲኤምሲ ወደ ጎሮ ወጣ ብሎ ለምን አያጠናም? ምን ሆነ ያስተው እኔ የሚባለውን የሚስተጋባውን ያህል እንደው የችግሩን ያህል ተነግሯል ወይ? የጉዳቱን ያህል መጠን ያህል እውነት ተነግሯል ወይ? እዚህ ደሳሳ ጎጆ ላይ እየኖረ ከጎኑ ምን የመሰለ ቪላና ህንጻ የሚኖርበት አገር ላይ እኔ ኦሮሞ ስለሆነ አይደለም ማንንም ቢሆን አይጠቅመንም። ሀዲያም ወላይታም ቢሆን መስተካከል አለበት። መብት አላቸው። ኢትዮጵያውያን ናቸው። ኃጢአትነት የለውም። ለኦሮሞ ማድላት አይደለም። ሰሙሳ ወጂን ጅራቹ ዋን ቀቡፍ ኡመት ከነሱ አኬኩ ዋን ቀቡፍ አኬኬ ዱበተ ይራ ከነፉለቹራ ፓርቲን ወሪ ፓርቲ ነገራ ኢንስሮ ነደን ዋን ስራነት ተፈካቱ ከራሰን ያደማኒ ኢንሞ ከራት ተፈካቱን ወረስ ተፈካቱ ወጂን ገረ ፉልዱራት ደሙ ደመለ ዋለ መራው ፈይ ጎርባይሳ ወሪ ገመሳፈን ኦፌ ገኖዳን ገላታ ሳቀቡ ገልቻ ገራገሩ ማይላልቻ ጅሩ ቢፈና ሙሳፊ ወልከበጃ ቀቡ እንደየሱ ገራ ሳሶር ጅረን ገራ ካንረት ዋን ወልመዴሱ ፊ ወልዲጉ እጪቲ ባይ ወልኬሳ ቀቡ ሙርና ኦኪሞ ገሬ ባይ ወለመና ቱሬ ፊ ውጁጀ ጉዳስ ወጀታ ቱሬ ዋን ተፍ ሀሪሮን ነሙማ ሐዋሱማ ጦሮማ ሱቆሶን ቱቀሚን ኢላልቻ ለማን ከና ገበያ ያዳቲፍ ዲሄሰኒ ደሙን በርባችሳዳ ከያዱትሙ ጀርለቹ ዋንም በኩፍ ገራ ወለት ቡይን ሳማቲት እንደሙን ሁለት እንዲፍ ነው አይቼዋለሁ። ለምንም አይደለም። በተለይ በአማራና በኦሮሞ መካከል ጠላት አንዱ ያንዱ ጠላት እንዲሆን ተደርጎ የተተከለው ተክል ቀላል አይደለም። መርዙ ቀላል አይደለም። እኔ እሱ አስፈርቶኛል። መደበቅ አልፈልግም። አሳስቦኛል። ይሄን ጉዳይ መልክ ካልቀየርን ኤንቫይሮንመንቱን ካልቀየርን እንደዋዛ በእጃችን ላይ የሺዎች ህይወት ይጠፋ ነበር። ደም ይፈስ ነበር። ሌላ ሩዋንዳ እዚህ ከተሰጥ ነበር። እሱ ነው አስውጦ የወሰደ። ዛሬ ኢትዮጵያዊነት ያዋጣናል፣ አንድነት ያዋጣናል ብዬ መስበኬ መናገሬ ለዛ መስራቴ ኃጢአትነቱ ምኑ ጋር ነው? መገንጠል አለብን ማለት ነው እንደነበረብኝ ጎተ ዲደምን ሶዶ መንደር በከና ከሰት ብዬ ከናፍ ኡመተ ከናፍ ኦሮሞ ቆፋሜቲ ብዬቲ ኢትዮጵያ አይደምቱ ከናፍ ዋላማን ጎዴ namni godhe waan jiru natti fakkaatu. Yeroo qeerroon fi sirni sun wal dura dhaabbate biyyi kun gaagama guddaarra bu'uudhaaf qeerroon si fuduu waan deebi'u
sirni sunis karaa itti ba'u dhabetti qeerroo faantummaa agarsiise. EPRDFis safe exit kan uume biyyattiidhaan wal waraansa hamaarraa kan hambise ejjennoo Lammaa Magarsaa fudhateedha. Kanaaf galata guddaa nama maluuni. Oromoonis galateeffataa jira, ni galateeffatas. Oromoorraa galata qaba. Ihaadeg daaraa ta'urraa kan hambise Lammaa Magarsaati. Gara Amaaraatirraa gadduudha. Oppidiyoo ummanni keenya diina uffataa xireeffataa ture san hireen lammataa akka kennamuuf kan godhe namoonni baay'een duuba haa jiraatan malee Lammaadha. ምንድነው ከአዴፓ ጋር ያገናኘን? ምንድነው ትናንት ያስተሳሰረን? ጋብቻችን የአንድ ሰሞን ጋብቻ ነው። ማምንበት ማላፍርበት የኢትዮጵያ ሕዝብን አንድ ለማድረግ ከምንም በላይ ታሪክ ኃላፊነት የጣለብን ዛሬ መሪዎች በአማራና በኦሮሞ መካከል የተቀበረውን ፈንጂ ማምከን የኛ ኃላፊነት ነው ብለን እናምናለን። ሁለታችን ejjennoo fudhateera. Anaaf haaraa miti, hooggansa Oromoo waliigalaatiif haaraa miti. Waan nama miidheessu waan qabu natti fakkaatu dhugaa dubbanna. Eega isaan General Assembly godhatan yookiin immoo yaa'ii erga isaan godhatanii booddee erga isaan dhaabbatanii booddee jeequu danda'a ture, yaa'ii irra dhaqee adda facaasuu danda'a ture. Haa godhatanii jaallan qabsooti ilaalchi kun hin ta'e jedhan haa deemanii. Ani immoo ilaalchi biraa qabadheen uummatatti makama jedhee eeganii tarkaanfii fudhatee booddee kabajuu fi qaban malee gara ololaatti deemuun gonkumaa sirrii miti. Gara fuulduraa maal godhaa isatu beeka, isatu murteeffata. Garuu akka diinonni Oromoo jedhanitti seenaan Lammaa Magarsaa asitti waan dhaabatu natti fakkaatu. Shoorri inni uummata kanaaf godhus asirratti waan dhaabatu natti fakkaatu. Gara fuulduras muuxannoo inni qabuun cimina isa qabuun gara fuulduras uummata kana tajaajilu waan itti fufuu natti fakkaata. Dhaamseen uummata duratti isaa dhaamus uummata kana dirreetti hin dhiisin. Waan dandeessuun waan beektuun karaa natti fakkaata jettuun jaarmaa natti fakkaatu jettuun beekumsi kee muuxannoon ejjennoon kee saba kanaaf gara fuulduras hin barbaachisaa itti fufi kan jedhudha. ሁሉም የድሃ ኢትዮጵያ ሕዝብ ተጋግዞ ችግሩን ተማምኖ ተነጋግሮ ፈትቶ አንድ ላይ እንዲኖር ነው የምንፈልገው። እቺን ሀገር የመበተን ህልም የለንም። እንዲህ አይነት ኃጢአት ክፋት መስራት አንፈልግም። እንዲህ አይነት ህልም የለኝም። ተግባሬም ይሄን አሳየም። እውነቱን ለመናገር ለዚህች ሀገር አንድነት ዋጋ ከፍያለሁ። ጥሩ ስራም ሰርቻለሁ። ባለውለታም ነኝ። ማንም ቢል ባይ ከአዴፓ ጋር የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ጋር እንደተለያይታችኋል ይባላል፣ ሸውዳችኋል ይባላል፣ ስልጣን ቀምታችኋል ይባላል። ፈጎራ ገሩ ዋና isa keessatti argan qaban ture. Nama ofittoo salfish akka hin taane nama miiraan deemu akka hin taane irra deebi'ee mirkaneesse. Akka namoonni jedhanitti dursee osoo dubbatee jiraate dubbateera baay'isawwee. Hoggana wajjin Abiyyi wajjinis marii guddaa godhamaa ture. Kun waan dhoksaatii miti. Anis waanan beekuudha. Wantoonni Lammaa Magarsaatiin dhiisina biraatiin mallee baay'een godhamaa turanii obseeti kan darbe. Maaliif sagaleen isaa maal jechuu akka ta'e paartii isaatiifis jaallan wajjin qabsaa tureefis uummata Oromootiifis Itoophiyaafis inni waa dubbachuu maal jechuu akka ta'e waan beekuuf toltuu fi hamtuu dhuftu madaalee waan deeme natti fakkaata. Dhumarratti garuu ifa ture. Abiyyi Itoophiyaadhaaf fi paartiif isaaf waan ta'u maal akka ta'e lafa kaa'ee deemaa jira. Lammaanii fi warri wajjin jiru noo jedhanii jiru. Wal dura dhaabbannaa bifa kamiiti? Wal qabanii wal kuffisuu wayyamoo haa deemu motora uummanni haa murteessutti deemuun kami kan jedhu laalee obsa guddaa akkuma siin jedhu obsa guddaa cimina bilchina nama kanaa waan agarsiisu natti fakkaata.